sum of geometric progression dha. Sum of geometric progression illeen isuma sanii wal fakkaata jechuudha. Ni ilaalla akka gadiitti. Okay, edama geometric sequence ilaalla jechuudha. Keessatti sum of geometric sequence dha. Isa kana irratti jalqaba irra geometric sequence jechuun g n is equals to g1 r is the power of n minus 1 jenneetiin ilaalla jechuudha. G1 yoo jenne fakkeenyaaf G1 jechuun G2 jechuun maal jechuudha? G1 r 2 keenya 2 minus 1 jechuun 1 sila ta'eef r dha. G3 jechuun r is the power of what? G1 r is the power of 2 dha. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Jalqaba irratti isa kana barreessine G1 plus jenneen G2 jechuun G1 r is the power of what? 1 dha. G3 jechuun immoo G1 r is the power of 2 dha. Akkasuma itti fufee Gn minus 1 jechuun immoo G1 r is the power of n minus 2 dha. Gn jechuun immoo G1 r is the power of n minus 1 jechaadha. Okay, asirraa kaaneetiin maal gochuu dandeenya? Asirratti koomanii haa fudhannu. G1 keenya koomanii haa fudhannu. Sn G1 keenya koomanii fudhanne G1 koomanii fudhanne 1 plus jennaan r plus G1 keenya hundaayyuu koomanii waan ta'eef G1 keenya koomanii fudhanna jechuudha. Koomanii yogguu fudhannu maal goone akkatti fudhanna jechuudha. R square jenne itti fufa. Okay, after r n minus 2 plus r n minus 1 jedheetini itti fufa. Okay, then r dhaan baay'isna jechuudha. R s n jennaan jechuudha. Kanallee r dhaan gaafa baay'isnu maal ta'a? G1 r times 1 jechuun r plus r square plus r cube jennaan. Itti fufee isa kana r dhaan yoo baay'isnu jechuun r times r minus 2 jechuun as bira waan jira beeziin koomanii waan ta'eef paaworii walii edaana r keessaa fudhannee paaworii walii edaana n minus 2 plus 1 jechuun r n minus 1 dhufa jechuudha. R n minus 1 dhufa. R n minus 1 kanallee yoo kan itti edaanu ta'e maal dhufa? Plus jenneen r n dhufa jechuudha. Minus 1 1 dhaan wal balleessitii kana dhufa jechuudha. Okay, amma maal goona? Walirraa hir'isna jechuudha. S n minus r s n is equals to G1 koomanii ni fudhanna jechuudha. Ka keessaa walirraa hir'isna. 1 minus r jechuun 1 minus r 1 jettaani 1 ni fudhatta. Kana jechuun jarri kun maayinasii qaban, jarri as biraa kun maayinasii qaban. Inni kun isa kana ni balleessitii, isiin tun isa kana ni balleessitii. Maayinasiin as jirtullee kama biraa balleessitii. Asitti waan jalqabaa waan taatu waan jalqabaa ni hafti. Itti aansinee qaxxiloo yaallau kunillee kan biraa hin jira jechuudha. Kana balleessu as iddoo kana ni jira hin balleessa. Macarrashaan isa kana waan ta'eef isa kana qofa balleessuu danda'a jechuudha. Inni minus 1 dha dhumni isaa. Kanaafuu r is the power of n inni hafa jechuudha. Minus r is the power of n hafa jechuudha. Wow. Okay, asitti immoo koomanii fudhanne s n koomanii fudhanne 1 asitti kana keessa s n tana lamaan keessa koomanii fudhanne 1 minus r hafa jechuudha. So asitti G1 is equals to 1 minus r is the power of n dha jechaadha. R is the power of n over 1 minus r jennaan jechaadha. Over 1 minus r dha. Kanaafuu 1 minus r inni baddi Sn is equals to G1 koomanii ni fudhanna 1 minus r is the power of n over 1 minus r kana dhufa jechuudha. General formulaan maaliif geometric sequence kana dhufa jechuudha. General formulaan isa kana dhufa. Gaafii barbaanne isa kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. S is the power of n jechuun G1 1 minus r the power of n over what? R minus 1 minus r jechuudha. Kanaafuu gaafii barbaanne G10 S10 yaa fudhannu. S10 yoo fudhachuu barbaanne
G1 jennaan G1 keenya wanta barbaade ji'oomeetirikiidhaan nu kenname 1 minus r is the power of 10 over 1 minus 10 jennee haala kanaan hojjanna. Kana fakkaata jechuudha jeneraal foormulaan isaa. Kunoo haala kana dhufee jechuudha foormulaan nuti arganne isa kana nuu dhufee jira. Isa kana irraa wanti addaa yoo jiraate gaafilee keessatti ilaalla jechuudha. Kana jechuun jeneraal samiin isaa haala kanaan dhufee asitti immoo arreenji godhe jechuudha. Arreenji gochuun rakkoo hin qabu. Arreenji gochuu irratti rakkoo hin qabu jechuudha. Daarekshinii isaa qofa jijjiire. Kanaafuu kan daarekshinii gaafa jijjiire NR minus 1 R minus 1 jedheen jecha. R minus 1 jedheen innillee kan waluma fakkaata yoo hojjettan gatiin inni nu argamu isaa waluma fakkaata jechuudha. Mee gaafii kana ilaallu. Gaafii kana ji'oomeetirikii nu kennamee jira. Ji'oomeetirikii nu kenname kana A1 nu kennamee jira. Maal jedha A5 barbaade nuun jedhee jechaadha. Salphaadha. A5 barbaade nuun eega jedhe A1 qofti nu haa kennamu malee ji'oomeetirikii irratti salphaadha. A5 is equals to A1 kenna maali 1 dha. 1 into 1 minus r is the power of 5 jennaan. Asitti barreessa. A1 into 1 minus r is the power of 5. R is the power of 5. R'n kenna maali asitti jijjiiramni isaanii 3 tokko yoo hirre 3 9 tokko yoo hirre R'n kenna meeqa n is the power of kunoo isa kana ta'e jechuudha. Maayinasii ni balleessite 121 ta'e jechuudha. Ka Qur'aan illee barbaade yoo nuun jedhe waan inni fudhannaa R ni fudhannaa asirraa jalqaba R baafachuun nurraa dirqamsiisa. Kana jechuudha haala kana yoo irraa hir'isnu ta'e R'n kenna -5 osoo hin taane -3 dha jechuudha. Asirratti dogongora ka jalqabaa san irratti -3 dha sitti sirreessa. Isa san fakkaata. Kaniin biraa immoo kan inni ilaallu asirraa Siteen illee yoo fudhannee hojjennu kunoo kana dhufa jechuudha. Exercise maal jedha gaafiin tokkoffaan find the sum of 8 jedha. 8 arithmetic sequence whose first term is what 4 in the common difference is 5 jedha. Salphaadha. Waa tokko jalqaba irratti an qofa barbaadachuudha. An is equals to an kenna A8 jecha. A8 kenna barbaadachuudha. A1 ni qabna. A1 kenna 4 dha plus n minus 7 common difference kenna 5 dha. 7 5 jechaan kana jechuun 35 jechaadha. 35 ida'uu 4 meeqa nuu dhufti? 35 ida'uu 4 39 nuu dhufe. 39 arganneerra. A8 argannee jirra. Kanaafuu S8 jechuun immoo maal jennaan n into n into A1 plus an over 2 dha jechuudha. General formulaan keenya ka waliigalaa isa kana. Iddoo n fi iddoo hunda isaatu galcheetiin isin garsiisa jechuudha. N keenya 8 dha. 8 over 2 jechuu ni dandeenya. A1 keenya meeqa 4 plus n keenya meeqa 39 kana walitti ida'u jechuudha. Kana jechuun lamaan meeqa 4 into jennaan. Kuni jechuun 43 waliin baay'isneetiin arganna jechuudha. 12 16 ida'u 72 jechuudha. 172 dhufa jechuudha. Jechuun 12 takka qabna 172 nuu dhufa jechuudha. Tokko S8 keenya 172 nuu dhufa. Ka itti aanullee haaluma saniin hojjetama jechuudha. Homaa nama hin rakkisu baay'ee sasalphoodha. Fakkeenya isa gadiillee. Gaafii lammaffaa kanaa ilaallu. Gaafii lammaffaa find what sum of S10. S10 arithmetic sequence whose first term isaa meeqa? First term isaa 8 dha. Common difference isaa -1 dha. So baay'ee salphaadha. Kun jalqaba S10 A10 argachuu qabna jechuudha. A10 argachuudhaaf dammoo A1 kenna maali 8 jechuudha. Formulaa irraa A1 plus what 9D dha. A1 kenna maali 8 dha. Eda'uu jennaan 9 kenna 9 times D kenna -1 dha. 9 times -1 jechuun -9 jechaadha.
Kanaafuu isa kana -9 jennaan. -9 jennaan. Kanaafuu inni kun maal ta'e? -1 ta'e jechuudha. Eeteeniin keenya -1 nuu dhufeera. Okay, eeteenii -1 erga arganne salphaadha maarree kan itti aanu argachuun nu rakkisu jechuudha. S10 jechuun maal jechuudha? N/2 A1 plus A10 jechaadha. A10 kanaafuu 10 N keenya 10dha, over 2dha. A1 keenya 8dha, A10 keenya -1 jechaadha. Kanaafuu -7 dhufa. Keessi kun 7 dhufa. Kana jechuun 5 dhufa jechuudha. Lamaan kanaafuu 5 baay'isuu 2 jechuun 35 dhufa jechuudha. Maaltu 8 sum of A10 keenya 35 dhufa. Okay, gaafii sadaffaas find the sum of maal jetti? The sum of 7 S7 jetti arithmetic sequence mataate. Kanaafuu whose fourth term is what? 2 in the whose 7 term is 70 jedha. Okay, kana akka gadiitti ilaalla. Jalqaba S7 samii torbaffaa isa barbaachuudhaaf maal gochuu qabna? Arithmeticidha. Arithmeticii kana jalqaba A1 argachuu qabna jechuudha. A7 inni jira, A1 argachuu qabna. A1 arganneetiin booddee barbaanna malee A1 osoo arganne barbaachuun hin danda'amu. Kanaafuu A4 is equals to A1 plus what? 3D dha jechuudha. A7 jechuun ammoo A1 plus 6D dha. Kanaafuu isaan kana simultaneously hojjannee arganna jechuudha. Okay, A7 jechuun akkuma beekamu A7 kun akkuma sirraa argitan 70 is equals to A1 plus 6D dha. Common difference illee hin qabnu. Okay, asirraa kaanee immoo A4 jechuun immoo 2 dha jechuudha. A4 keenya 2 dha. Is equals to A1 plus what? 3D dha. Kanaafuu isa kana yoo walirraa hir'isne waliin baddii kana jechuun 15 dhufa. Is equals to kana yoo walirraa hir'isnu 3D dha. Kanaafuu over 3 jennaan, over 3 jennaan. D keenya argannee jira. D keenya salphumatti meeqa arganne? 5 arganne. D erga 5 arganne common difference eega argame kun nu rakkisu jechuudha. Common difference argannee jirra. D 5 arganne. Okay, A4 equals to D erga arganne A1 plus maal jenna? 3 dha. Keenya meeqa? D na 5. Kana jenna. 4 keenya A1 plus kana jechuun baay'ee 5 dha. Gamana yoo si maal ta'a? Qama isu 15 is equals to A1 jechuudha. A1 keenya meeqa argamsiise? Minus arganne jechuudha. A1 keenya minus 30 arganne. Okay, erga 1 arganne asirraa salphumatti arga dandeenya. 7 jechuudha jechuudha. Minus 30. 7 is equals maal jennaan? 7 over 2 into what? 7 over 2 into akkuma jechuun A1 keenya meeqa? Minus 13 plus AN keenya 17 kana jechuudha. Gaaf kana akka keessaa waliyyoo idaanu meeqa nu dhufa? 4 nu dhufa jechuudha. Kanaafuu maal goone? 7 into 4 over 2 jechaadha. Kana jechuun lamayyuu salphisnu meeqa? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu 7 baay'isuu 2 jechuun meeqa? 14 ta'e jechuudha. S7 is equals to S7 keenya meeqa ta'e? 14 argamsiise jecha kana fakkaata.